Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Ajjeechaan shamarree Oromoo biyya Noorwee jiraattu irra ga'e hawaasa Oromoo fi dhaabbilee mirga namoomaa idil addunyaa dheekkamsiise. Taatee gaddisiisaadhaan biyya Noorweetti shamarree maatii Oromoo irraa taatee fi tajaajila kunuunsa daa'immanii irraa hojjechaa turte dilbata darbee ajjeefamuu himameera. Shamarreen kun umuriin ishee waggaa 34 yoo taatu maqaan ishee Tamiimaa Nibiraas Juwaar akka jedhamu eerame. Shamarreen kun magaalaa Osloo bakka Kaampaan jedhamutti halkan dalagaarra osoo jirtu ajjeefamte. Miidiyaaleen Noorwee akka gabaasanitti Tamiimaan osoo hojiirra jirtu dargaggeessa ganna 18 duute. Dargaggeessi akka kanaan shakkame to'atamee manni irratti banamuu poolisiin beeksiseera. Gochaa kana dargaggeessi raawwate jedhame kaka'umsa ilaalcha siyaasaan akka raawwate ibsame. Dargaggeessi shakkamaan kun ilaalcha siyaasaa finxaalaawaa akka hordofu haasawaa isaa yeroo qorannoo irraa beekamuun danda'ameera. Shakkamaan kun gochaa shororkeessummaan himatamuu gabaasame. Maatiin ishee Tamiimaan nama naatoo namaa qabduu fi bayeettii turtee jedhan. Nama eenyummaa, aadaa, amantaa garaa garaa qabu hundaa waliin hariiroo gaarii qabaachaa akka turte himu. Wiixata ganama bakka itti ajjeefamte Kaampaan iddoo jedhamutti maatii fi hiriyoonni ishee dungoo ibsuun habaaboo kaa'uun gadda isaanii ibsataniiru. Tamiimaan bara 1991 akka lakkoofsa Awurooppaatti Itoophiyaatti dhalatte. Maatii isheef ijoollee gara boodaarraa akka taate himama. Maatii fi firoota isheef jaalala guddaa akka qabdu kan himan miseensonni maatii Noorwee irraa guyyaa guyyaan haadha ishee bilbiltee osoo hin dubbisin oolteen beektuu jedhan. Hojii kunuunsa daa'immanii hojjechaa Yuunivarsiitii Osloo Meet jedhamutti barnoota diviloopimentii workii barachuu ishee seenaan ishee mul'iseera. Ministeerri haqaa Noorwee dhimmi ajjeechaa Tamiimaa dubbii xiyyeeffannaa addaan hordofuu fi dursi kennamuufii qabu akka ta'e himeera. Ajjeechaan shamarree kanaa jibba sanyummaa warra adii irraa akka maddu himama. Gareen kaan ajjeechaa ishee kana waliin na'uu yaalaniiru. Kaan maraatota ajjeesee ka jedhan yoo jiru, hawaasni Oromoo garuu dhimma kana cimsee qeeqeera. Ta'us yakki shamarree kana irra ga'e jibba gurraachaa warra qabaniin ta'uu himama. Lubni Waaqee Jiloo dhimma ajjeechaa shamarree kanaa fuula miidiyaa dhuunfaa isaaniin katabaniiru. Tamiimaa Nibiraas shamarree Oromoo waggaa 34 bakka hojii hojjechaa jirtutti ajjeefamtee jedhu. Akka gabaasa amma ba'aa jirutti namni ishee ajjeese kun olaantummaa uummata adiitti warra amanan, warra ilaalcha rasiisummaa qaban, warra uummata gurraacha Afrikaa fi Islaamaa jibban ta'uu himamaa jira jedhu lubni Waaqeen. Hanga ammaatti qorannoon nama kana irratti godhame kan ibsu meeshaa waraanaa qawwee fudhatee masjiida deemee uummata musliimaa fixuuf karoora akka qabuyyuu eerameera jedhu. Biyya Noorwee waggaa 15 jiraadhe keessatti kanaan argaa fi dhaga'aa ture shororkeessummaadhaan kan nama ajjeesu musliima yookaas Afrikaa yookaas gurraacha miti jedhu lubni Waaqeen warra Noorwee ijaan mataa isaaniitii jedhan. Fakkeenyaaf bara 2011 Juulaay 22 kan nama isaanii 77 fixe Anderes Beering Breivik nama biyya kanaatii ka jedhan lubni Waaqeen biyyatti lammiileen Afrikaa yakka shororkeessummaa keessatti hirmaannaa akka hin qabne himu. Breivik Awurooppaa qulqulleessuu qabna jechuun warra adii paartii gurraachotaa biyya keenya qabsiise jedhee amanu daguugee ka jedhan lubni Waaqee Jiloo. Inni kun ammoo gurraattii Oromoo ajjeesee jechuun dheekkaman. Loogiin sanyummaa bulchiinsa biyya Noorwee keessa jiraachuu kan himan lubni kun waan nama raaju biyya kana yeroo baay'ee yeroo namoonni isaanii yakka shororkeessummaa akkasii hojjetan shororkeessaadha jechuurraa mataatu dhukkuba maraatuudha jechuun ibsuu jedhan. Musliimaaf gurraacha taanaan garuu maqaa shororkeessummaa jedhu karaa itti moggaasan barbaaduu jedhu. Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Amnesty International ajjeechaa Tamiimaa irratti raawwatameen baay'ee gaddu himuun haqni ishee akka ba'u haqaa walqixxummaa mirkaneessuuf akka hojjetamuu qabu gaafateera. Weellisaa Haayiluu Kitaabaa fuula miidiyaa dhuunfaa isaa gama Feesbuukaan gaddi itti dhaga'amu ibsatee jira. Ajjeechaa baay'ee suukanneessaa fi rifachiisaa hiika kan hin qabnee fi amanuuf nama rakkisu jechuun ajjeechaa shamarree kanaa irratti yaada laateera. Haayiluu Kitaabaa ajjeechaan Tamiimaa Nibiraas Juwaar irratti raawwatame Noorwee guutummaatti rifachiiseera. Dubartii walakkeessa waggaa 30 keessa jirtuu fi lammii Noorwee turte jedha weellisaan kun. Uummanni Oromoo biyya Noorwee jiraatu namni ishee ajjeese seeratti dhiyaatee adabbii isaan malu akka argatu dhiibbaa akka godhanis gaafateera. Duuti ishee maatii, firootaa fi hawaasa Oromoo naannicha jiru hunda akkasumas Noorwee guutummaatti rifaatu uumee jira. Oduu keenya itti aanuun waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota bilisiginnaa irratti fudhate. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota bilisiginnaa irratti fudhachuun loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoon abdabuun injifannoo boonsaa argachuu isaa beeksiseera. Akka odeeffannoon har'aata biyyaalessa Oromiyaa irraa argame ifoomsutti waraanni bilisummaa Oromoo gaafa gayya 22
bara 2025 godina Arsii lixaa aanaa Eeban Arsii ganda hambaa godaa Saadee jedhamutti haleellaa cimaa raawwachuun loltoota sirnichaa 5 battalatti ajjeesuun 11 ammoo madeessuu isaa himameera. Gama meeshaatiin ammoo qawwee hakiimaa 4, hidhannoo 4, rasaasa 165, rasaasa hakiimaa 30 fi qophiilee waraanaa hedduu irraa eeggachuu isaa hime. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zooniin giddu galeessaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee ganda Sadanii jedhamu keessatti tarkaanfii cimaa fudhatee loltoota mootummaa 15 ajjeesuun kanneen 13 ta'an ammoo madeesseera jedha. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zooniin lixaa godina Wallagga lixaa aanaa Gimbii ganda Sariitii jedhamutti tarkaanfii gaafa gayya 24 bara 2025 fudhateen loltoota bilisiginnaa hedduu ajjeesuu isaa gabaasichi ibseera. Oduu keenya birootiin riiferendamiin bara 2004 adeemsifame hojiirra nuuf haa oolu jechuun hawaasni Oromoo gaafatan. Jiraattonni kutaalee Oromiyaa godinaalee akka Booranaa Bahaa, Booranaa, Baalee Bahaa, Harargee lixaa fi Harargee Bahaa riiferendamiin bara 2004 gaggeeffame hojiirra akka ooluu qabu gaafataniiru. Akka gabaasichaatti yoo ta'e mootummaan naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa dhiibee dhalattoota naannoo Somaalee irra erga qubsiisaa ture booda bara 2004 lafa Oromiyaa kana irratti riiferendamiin adeemsifamuu yaadachiisan. Riiferendamii yeroo sana gaggeeffame tureen harki guddaan naannoo Oromiyaa jalatti buluuf filatan illee hojiirra akka hin oolle himame. Bara 2004tti gandoota 463 ta'an bulchiinsa isaanii murteessuuf riiferendamiin taasifamu ragaan boordii filannoo biyyaalessaanii agarsiisa. Riiferendamii kana irratti jiraattonni 200,000 fi 40,000 caalan sagalee kennuun himameera. Firiin filannoo kun wayita ifoomu parsantiin 64.8 Oromiyaa wayita filatan kanneen 35.2 naannoo Somaalee filachuu ragaan boordichaa ifoomseera. Firii riiferendamii kanaa hojiirra hin oolle jechuun jiraattonni komatan. Inumaa mootummaan naannoo Somaalee gandoota kana bira darbee gandoota hedduu qabachuu eeranii qubannaa seeraan alaa adeemsisuu fi hidhattoota bobbaasuun jiraattota buqqaasuun bal'inaan raawwatamaa jira jedhaniiru. Oduu keenyatti aanuun waldaan ogeeyyii miidiyaa qaamonni gaazexeessitoota guyyootaaf butanii turan ifatti ba'anii seeraaf akka dhiyaatan gaafate. Waldaan ogeeyyii miidiyaa Itoophiyaa guyyoota 10 oliif gaazexeessitoota sababa hin beekamneen qabutamanii turan qaamolee addaan baafamanii seeratti akka dhiyaatan gaafate. Waldichi maxxansa fuula feesbuuka ofiisaa irratti maxxanseen Abdul Samad Muhammad gaazexeessaan Ahaduu FM 94.3 to'annoo jala turuun guyyoota 12 booda gadhiifamuu isaa akkasumallee riippoortara olaanaa fi gulaalaa gaazexaa riippoortarii Itoophiyaa akka ta'e Yoonaas Amaaree hidhamuun guyyoota 10 booda gadhiifamee gara maatii deebi'uu hubachiiseera. Guyyoota 10 oliif gaazexeessitoota butamuun seeraan ala ta'uu kan ibse waldaan kun warri akka kana raawwatan seera fuula duratti akka gaafatamuu qaban akeeke. Akka waldichi ibsetti gaazexeessitoota akkaataa seeraatiin gaaffii gaafachuu dhiisanii ukkaamsuu fi dararuun fudhatama kan hin qabne ta'uu ibsuun gochoonni akkanaa miidiyaa biyya tokkoo miidhuu ka danda'uu fi mirga lammiilee yaada isaanii bilisaan ibsachuu ka sarbu ta'uu hubachiise. Waldichi qooda fudhattootaaf gaazexeessitoonni fedhii biyyaa fi uummataa irratti hundaa'uun bilisaan akka hojjetan haala dandeessuu uumuu akka qabanis dhaameera. Waldaan ogeessota miidiyaa Itoophiyaa kana ka beeksise gulaala olaanaa gaazexaa riippoortaraa gaazexeessaa Yoonaas Amaaree fi gulaalaa sagantaa Qidaamee Showuu ka raadiyoo Ahaduu FM 94.3 gaazexeessaa Abdul Samad Muhammad gadhiifamuu isaanii hordofeeti. Gaazexeessaa Yoonaas Amaaree jimaataa gayya 16 bara 2017 lakkoofsa Itoophiyaan sa'a 3 booda gadhiifamuu isaa gabaasuun ni yaadatama. Akkasumallee keessummeessaan sagantaa gabaa dilbataa gaazexeessaa Abdul Samad Muhammad illee gadhiifamuu isaa ifoomseera. Gaazexeessaa Yoonaas hidhamee guyyaa 10ffaatti ka gadhiifame yoo ta'u gaazexeessaa Abdul Samad ammoo guyyaa 12 booda gadi dhiifame. Ta'us gabaasni kun eenyu akka gaazexeessitoota kana bute eessa akka geessee tureef qaamaan miidhamuu fi dhiisuu isaanii ilaalchisee odeeffannoon laanne. Yoonaas Amaaree gaazexeessaa gaazexaa riippoortar ka ta'e hagayyaa 7 bara 2017 lakkoofsa Itoophiyaa galgala magaalaa Shaggar naannoo kondominiyeemii Kooyyee Facceetii namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen kana guuggii fuulatti uffataniin mana isaatii butamuu isaa gabaafameera. Qopheessaan sagantaa Qidaamee Showuu ka raadiyoo Ahaduu FM 94.3 ka ta'e Abdul Samad Muhammad humnoota eenyummaa isaanii hin beekamneen hagayya 5 bara 2017 lakkoofsa Itoophiyaan magaalaa Finfinneetii butamee dhabamuu isaa gabaafamaa ture. Gaazexeessaan kun erga butameen booda guyyoota 4 booda waajjirri isaa yeroo sakatta'amu tika mootummaatiin qabamuun isaa mirkanaa'eera.
Dhimma kanarratti ibsa kabaase waldaan ogeessota miidiyaa Itoophiyaa adeemsa seeraa sirrii ta'een ala gaazexeessitoota butuun mana murtiitti dhiyeessuu dhiisuun gochaa balaa guddaa qabuu fi haala kamiinuu fudhatama kan hin qabnedha jedhe. Waldichi akkasumas gochi seeraan alaa gosa kanaa bilisummaa miidiyaa haalaan kamiidhu waan ta'eef qaamonni dhimmi ilaallatu hundi waliin ta'uun eegumsa gochuu qabu jedheera. Dabalataanis gaazexeessitoonni yakkaan shakkaman illee sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu akka qaban eeree garuu gaazexeessitooti butamanii eessa akka geeffaman hin beekamu jechuu yaaddoo qabu ibseera. Haaluma wal fakkaatuun gareen mirgaa gaazexeessitootaatiif falmu CPJ roobii hagayya 14 bara 2017 hidhamuu gaazexeessitootaa hordofuun ibsa baaseen Itoophiyaa keessatti gaazexeessitoonni butamuu, fedhii malee hidhamuu, eessa buuteen dhabamuu isaanii yaaddoo akka qabu ibseera. Qindeessaan sagantaa Afrikaa CPJ kataan Muzaawukii Muummoo Itoophiyaan bilisummaa pireesii irratti galmee yaaddessaa keessa jirti jechuun akkasumallee gaazexeessitoonni Itoophiyaa keessatti hojjechuun haalaan rakkisaadha jedheera. Oduu keenya itti aanuun haleellaa Israa'el hospitaala irratti raawwateen namoonni 15 du'an keessaa 4 gaazexeessitoota jedhan qondaalonni Gaazaa. Haleellaa Israa'el hospitaala kibba Gaazaa irratti raawwateen gaazexeessitoota 4 miidiyaalee idil addunyaa irraa hojjetan dabalatee yoo xiqqaate namoonni 15 du'aniiru jedhame. Namoota haleellaa hospitaala Naasir keessatti raawwatameen ajjeefaman keessaa ogeessi kaameraa Reuters fi gaazexeessaan Associated Press keessatti argamu. Gaazexeessitoonni biroon lamaan kanneen Al Jazeera fi NBC keessaa hojjetan akka turan gabaafameera. Haleellaa jalqabaatiin namoonni hedduun kan ajjeefaman yoo ta'u, kaan ammoo sekoondii tokko keessatti kata'e yeroo baraartonni bakka sanatti argamanitti ta'uu ittisi siviilii Hamaasiin gaggeeffamu ibseera. Waraanni Israa'el fi waajjirri ministeera muummee ammatti yaada hin kennine. Suuraalee bakka sanarraa dhufan sadarkaa olaanaa bakka miidhaan itti mul'atu hospitaala guddicha kibba Gaazaa ta'etti aarri halluu diimaa qabu akka mul'atu himameera. Alaa namoonni jeequmsa gidduutti fiigaa fi iyyaa osoo jiranis kan agarsiisu viidiyoon qoodameera. Viidiyoo tokko irratti dooktorri tokko uffata dhiigaan guutame ol qabatee gaazexeessitoota agarsiisuuf lagannaa biraatu irraa mul'ata ture. Dhaabbanni oduu Reuters akka jedhetti ogeessi kaameraa isaa Usaama Al-Masrii namoota ajjeefaman keessaa tokko. Gaazexeessituu bilisaa ejensichaaf hojjettu Maariyaam Daggaas ajjeefamuu Associated Press beeksiseera. Du'a dargaggeessa ganna 33 kanaan kan naasise ta'us gadda qabu ibsateera. Kanneen biroo ammoo Mohammad Salaamee kan Al Jazeera keessaa hojjetuu fi ogeessa suuraa Mutaa Abuu Ta'aa kan Ameerikaa TV Neetwoorkii NBC keessatti qacarame ta'us gabaafamee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoo nama of harkaa qabnu kan hangammaa dhaggeeffattan ture qophii keelloo hafe waliin turtii gaarii.